karannee mana sii kireeffanna siin jedhee an dur irraa si karataa ture caaltu. Ani dhugaa waan dubbadhu safaan keessaayyuu na bada waa'ee isaanii haasa'uun xiqqoona ulfaata dhugaa namtittiin mujjireenni seexanillee gisee tokko bari nama fakkeessaa mitiira nama fayyisee nama deebisa kun seexanarraallee adda seexana caaltu namtittiin. Ishiin jalqabni dhufaatiin ishee achi as dhufuun ishee abdiidhaaf. Abdii sana dhabnaan karaatti abdii argattuuf tooftaa hajjitti fayyadamaa jirti namti. Caaltuu xalaaqii jechaan jirti. Ishiin xalaa qabne harreen mana keessatti teessee siiriif maali nama jaanjisite waan hambaa nyaattee waan hambaa dhugdee meeshaa hambaarra ciistuu jechuudha. An osoo ta'e ibiddatti kaa'ee meeshaa sanas mana sanas ba'a osoo caaltu ta'e. Atoo wanti kun hin dhalatiin bilbila narraa kaasi mucatti yoo gurri si dhagaye bilbila narraa kaasi waan goonuu akkaataatti goonuu sirreessinaa siin jechuu barbaada caaltu. Anas nama na waqqasiisini maaluma si gootee maalumaaf caaltu biran dhaabbanne namni naan jechaa jira. Ani maal godhame bilbila narraa kaasi naa bilbili. Rabbi yoo sodaadhe dhaamsinani obboleetti kiyya kana caaltuu qabu yoo ni dhageessi ta'e silaa hin dhageessu waan namni jedhes hin furattuuti qullaana waraabanii maalla godhanii maaluma rakkattee ishii mana kutaa tokko sana keessatti zaahamaa walitti godhanii yaabuu hin baatu ati maal of cinqita boob mucaan keessii dhuftee mucaa kee argattee mucaa keessitti fidanii maallaqa fichisiisan amma harka qullaan bisanii shaaraara gad darbuuf deemanii jechuudha. Ammaatu nagalchee ganda wallaaqaa wal borcee wal baxabaxaa jiru kana mana isaanii hin dhaqu. Mana isaanii ni beeka aga fedhi fagaatullee dhaquun nan dadhabsiisu garuu hin dhaqan. Warri deemi gargaari maaloo jettan ani hin dhaqu ijoollee kiyya guddifatu barbaada jireenya kiyya nagaa jiraatu barbaadani. Warri magaalaa kana iraarri isaanii dhumu ciqiqiin isaanii dhumu zahmaan isaanii dhumu yookiin waliin jaalatan yookiin namin jaalatan dirsaabniitiin obboleeyyan hollaan akkana wal nyaataa olaanani maal godhaa kana dachii akkasii kana jedhan. Assalaamu alaykum ashamaa akka hunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtan nageenyi kiyya sinaa qaqqabsiin jecha. Egaa viidiyoo caaltuun gadhiiftillee dhaggeeffadhee ture ka hajjiin gadhiisillee dhaggeeffadhee ture. Dhugaa dubbatuudhaaf ani deeggartuu hajjiillee miti yaa'uun beektu yeroo baay'ee ani hajjii faana faallaadha. Garuu amma haalli irra jiru kun sirrii natti fakkaata. Jaartiin isaa sun sirriitti deebifattee jirti jechuudha. Garuu rabbiin mucattii kana gaafa duutu akkatti ishiin duutan hin beeku ani ishii sin arrabsu. Garuu na gaddisiisa dhugaa gochaa isaan gochaa jiran kun jechuudha. Irra deddeebinee iyyinee itti himnee gorsinee illee dadhabnee namtittiin nama gorsas dhageessu miti ani waan inni ishii beekuun qabu akka keessan kanaan illee fagoodhaan ishii beeka jechuudha mucattii kana. Maalummaa ishii mitiiti ani maqaa ishii kana qajeelaan hin beeku jechuudha. An dhugaa dubbatuudhaaf ijoolleen hedduun natti barreessaa jirtanii caaltuudhaaf dhaabbadhu naan jettanii jechuudha. Caaltuu cinaa akka dhaabbadhu duraan dursee yoo namni jechoota keessan furatee itti aansee immoo yoo namni bilbila isin irraa kaasee yoo namni isin dhufee waan kanaan na gargaarii na cinaa dhaabbadhu kana gochuu barbaada kuniif kun akkamii laata kuni ni ta'a jedhee namni yoo naan hin mari'atiin ani dirqama kan nama dirqamsiisuu hin danda'u. Garummaa aga dandeettii kiyyaa nama kan bira yoo dhaabbadde natti tola jechuudha. Karaa qajeelaadhaan waan keerii dalaguun ofiif malee namaaf jecha miti jechuudha. Haa ta'uutii ani caaltuu cinaa dhaabbadhee miti gisee tokko namoonni takka waan barreessanis waan jedhanis hin beekani. Caaltuu jibbitaa naan jedhani namoonni hedduun caaltuu faallaa ishii deemtaa ishii hiree ishii takkas godhee jaallattee miti waan akkasii naan jettani maaliif jaallattee miti waa haati ishee achi keessa dhaltee durarraa kaasnee bahee achi isiniin kunuu jechaanii turtanii bar yaa'u namni keenya hoyi jaalattu malee samii nama baaftu achi immoo gannama deebiftu kanuma rakkoon keessan malee isiniin kunuu daran fagoo teessanii kan ijaan hin argin ka kaameeraan argitan kana akkam gubataa jirtan akkam aaraa jirtan waa'ee caaltuu kana akkam onneen kun isin gubatti jechuudha. Ani maal jechuu barbaade amma gabaabumatti an caaltuu jibbaa ishiin qabu namni caaltutti magaalaa kana keessa haga kiyyaa immoo dhihaatullee hin jiru jechuudha yoo karaa qajeelaan deemne. Garuu immoo ani intala haadha kiyyamaa hin ta'ini yoo shiiwwan namni jedheen hin dhageenye maalla dibanii bakka feete haaseentu waan feetes haa taatu yeroo hundaas ba'anii jechuurra namtittii kana takkumaan mana hidhaa geessuu ni dandeessi. Bakka ragaa hedduu jira daawunloodii goonee viidiyoo isaanii ni qabna akka ishiin hin kaafneef jecha viidiyoo ishiin yeroo mara gadhiiftu waan hin taane gadhiiftu kana aniin kun buusee inuma lafa keewwadha maaliif iyyuu boruuf ni fayyada laata wanti kuni.
mucattiin kun yoollee namni ishiidhaaf ragaa ba'uu barbaachise viidiyoon kun ni ta'a laata maaliifuu akkuma argitan caaltuun dadhabduudha dubbattee nama amansiiftu ani kanuma dhugaa haasaa qajeela waan dubbadhuuf ati jibbaa caaltuu qabda iskee namoonni jaallattan koottaa gargaara koottaa cina dhaabbadha koottaati ishiidhaaf waan tokko godha akkasuma fagoo haasa'uun faayidaa tokko hin qabu dhugaa isinitti himaa jechuudha garuu namni kun yaada gaarii barreessaa fi jajjabeessaa cina dhaabbadhaa malee faallaa namaa hin deemina ijoolleen baay'een jechuudha. Ani gabaabumatti ani waan caaltuu kanatti seenuu hin barbaadu ammallee jechuudha garuu immoo asii achi akka laalaa jirutti hajjiin amma deebi'ee akkasaa duraa jira jechuudha maaliifuu tumoo eegalte namtittiin argaa jirtanii hajjiin namni tuqaan jaalanne kun jaalatee tumamutti hin deebine jechuudha maaliifiyyuu inni namtittiin dura akka nama nagaa taate akka waan daa'ima ishii kennuufis fakkaattee waanuma keerii dalaga jettee illee waa of mul'isaa turte garuu ani ammallee faallaa caaltuuti dhugaa dubbachuuf wanti caaltuu gootu naan liqinfamu maaliif yoo jettanii aga yoomii achi teessi manuma sana maal qabdi ishiinuu jedhanii manuma sana dhiiftee hin baatu mucattiin kun mana sana soo dhiiftee gabbaate caaltuun raahaa gaarii jiruu gaarii jiraatti dhugaa dubbatuuf jechuudha yookiin daa'ima ishii fudhataan jirtu yookiin jiruu ishii jiraataan jirtu yookiin waan akka yaanii qisaasaa jira yeroon ishiis wanti mucaa ishiitis wanti as bahamee kana jedhamu hin jiru. Ani immoo gargaari naan jettanii aga danda'u numa gargaara jechuudha ammallee garuu immoo kan namoonni na caalan numa jiranii isaanuu callisan maaliif callisanii mucattiin waan nama dhageessu miti yookiin waan ofiishiitii of tasarrafa jirtullee miti jechuudha caaltuuni kun dhagahaa jirtanii isiniin kunu ka jechoota ishiin fayyadamtu jaartee hajji kan argitanii ati caaltuu xalaaqii jechaanii jirti ishiinuun xalaa qabne harreen mana keessa teessee Siiriif maali nama jaanjisite waan hambaa nyaattee waan hambaa dhugdee meeshaa hambaarra ciistu jechuudha. Ana osoo ta'e ibiddatti kaa'ee meeshaa sanas mana sanas baasuun caaltu jechuudha. Maaliif iyyuu maanni meeshaan mana sana keessa rubututtu maal faayidaan namni makiinaa meeqa tuujaarri meeqa warqii meeqa akka qabu namni kun waa wajjin awwaalamaa namni laa namni guddateef xiqqaateef miti yaanni nama kamiituu garagara akka bifa isaati waan namaan galle tokko waan hin dandeenye tokko nama gaafatanii asii yoon deema achiin ta'a achiin yoon deemin as deebi'uun hin danda'ama waan takka namarraa ni jira miti namarraa waan takka adda baafattanii itti fayyadamuu qabdu garuu mucattiin namni akka kana godhuuf namarraa bilbila hin kaaftu namaan bilbiltu na gargaaraa hin jettu kana caalaan maal godhuuf danda'ame ani ammallee ta'an caaltu waan kanaan hin deeggaruun dadhabduudha baay'ee dubartii dadhabduudha jechuudha ani ammallee dhaamsa bolummaa ishiidhaaf qabu viidiyoon kun yoo ishii qaqqaba ta'e silaa ani immoo mana isaanii sana naqu ani fagala isinitti meera kanaan durallee ijoollee kiyya guddifatu barbaada amma altu nagalchee ganda wallaaqaa wal borcee wal baxabaxaa jiru kana mana isaanii naqu mana isaanii ni beeka aga fedhi fagaatullee dhaquun nan dadhabsiisu garuu immoo hin dhaqan warri deemi gargaari maaloo jettan ani hin dhaqu ijoollee kiyya guddifatu barbaada jireenya kiyya nagaa jiraatu barbaadani warri magaalaa kana iraarri isaanii dhumu ciqiqiin isaanii dhumu zahmaan isaanii dhumu yookiin waliin jaalatan yookiin namin jaalatan dirsaaniitiin obboleeyyan hollaan akkana wal nyaataa walaanani maal godha kana dachii akkasii kana jedhan rabbiin ana kana nama nagaa qabu miti nama maraataa sanayyuu qeessanaanis naannoo sanaanis hin ga'ini jechuu barbaada alaalatti garuu yoo danda'e yoo shinnatti dhufte ani manni kiyya banaadha mushishii caaltu kana miskiina kana miti nama fedheefu ani omaa jechuu miti yoo waan danda'u namaaf godhe waa anumaan qabu nama sammuu qabu kanaan fayyadamee gorsa takka waan takka namarra xiqqoo yoo beeke waan akkasii yaada wal jijjiiruu yoo taate malee eenyu olii miti magaalaa kana keessatti hundi keenya takka jidaaruma rabaa dhiqnee jiraanna jechuudha gabaabumatti garuu immoo ani akkuma isiniin jedhe dhaamsin ani obboleetti kiyya kana caaltuu qabu yoo ni dhageessi ta'e silaa hin dhageessu waan namni jedhes in furattuuti qullaana waraabanii maalla godhanii maaluma rakkattee ishii mana kutaa tokko sana keessatti zaahamaa waliif godhanii yaawwan baatu ati maal of cinqita abboo mucaan keessii dhuftee mucaa kee argattee mucaa keessitti fidanii maallaqa fichisiisan amma harka qullaan bisanii shaaraara gad darbuuf deemanii jechuudha amma akka argaa jirrutti hajjiin deebi'ee hadoodee jira jechuudha natti fakkaatanii yoo kijiban ta'in yoo isaan shira biraa keessaan qabaatiin namtichi hadoodee kunoo
mama sawatiidhaan akkas tumamaa jiran miti argaa jirtanii dhugaaniin saafadha waa'ee isaanii kana laaluun iyyuu na jibbisiise jechuudha. Kanaaf iyyuu namtichas akkana godhaa jirtu soo agartuu ammallee ishii immoo akkana doochine isin lamaanuu adochitee hajjiif caaltuun osoo achi jaanjoftanii lamaaniin jechuudha. Namtittiin kun immoo jilbibbiin osoo yoo isin hin deemsisiin waan kun maal jette jedha ani keessaa hin qabu. Atoo wanti kun hin dhalatiin bilbila narraa kaasi mucatti yoo gurri si dhagaye bilbila narraa kaasii waan goonuu akkaataatti goonuu sirreessinaa siin jechuu barbaada. Caaltu anas nama na waqqasiisinii maaluma si gootee maalumaaf caaltu biran dhaabbannee namni naan jechaa jira ani maal godhame bilbila narraa kaasi naa bilbili. Rabbi yoo sodaatte yoo jireenya gaarii jiraadheette namni si cina akka dhaabbatu bilbila namarraa kaasii namatti bilbiladhu magaalaan guutuun namni baay'ateef hin ta'u nama baay'ee sana keessa tokko filadhu. Isin lachuu jilbibbiin sin ooftee wallaahi yoo namtittiin kun ammallee sillee si xaxxe gaafa duraa marsii si laatte amma immoo lubbuu kee baaftii isin jechuu barbaadani. Caaltu kunoo namtittiin ka'ati jetteenii mana kee keessa silaa tumtee mataa ishee keessa baaftu namtittii hiikii jettee hajji sodaachisaa jirti. Inni immoo fayyaa hin qabu. Atis nama fayyaa qabdaa fi as baatee dubbataa jirtaati booda fayyaa kee irraayyuu si balleessitee magaalaa kana keessa qullaasee oofti namtittiin. Siiriin ishii yeroofis ta'u nama maraachaa jira nama of wallaalchisaa jira kunoo waan ishiin gochaa ishiin jirtu gochaa badaadha. Namni si cina haa dhaabbatu as bahii dubbadhu siin jedhan immoo qe'ee keessan sana hin dhufu abbaan fedhe waan fedhe naa jibbu malee namni bultii kiyya mana kiyya ijoollee kiyya naa caalu hin jiru. Garummoon koottu manni si hin beekta manni kiyya manuma durii sana waan tati wallaaltee miti baatii muraasee mana kanarraa haftee ni beekta mana kiyya koottu siin jechuu barbaadani. Kalaas maaliif iyyuu yoo ati natti dhufteen si gargaaruu danda'a. Dhiisi manuma sana dhiisi kottotaa sana koottu taa'e karannee mana si kireeffanna siin jedhee an durirraa si karataa ture. Caaltu ani dhugaa waan dubbadhu safaan keessaayyuu na bada waa'ee isaanii haasa'uun xiqqoo na ulfaata. Dhugaa namtittiin mujjireenni seexanni illee gizee tokko barri nama fakkeessaa mitiire nama fayyisee nama deebisa. Kun seexanarraallee adda seexana caaltu namtittiin. Ishiin jalqabni dhufaatiin ishee achi as dhufuun ishee abdiidhaaf. Abdii sana dhabnaan karaatti abdii argattuuf tooftaa hajjiitti fayyadamaa jirti namtittiin. Kanaafiyyuu ani waan nama kanaa waan qaaquyyuu dhugaa na harkaa badaa jira. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isiniin kunis dhaga dandeessan du'aayii godhaa. Caaltu kana rabbiin haa qajeelchu jedhaati. Namtittii kanas rabbiin gara ishii sammuu ishiitti haa deebisu jedha. Kana haadha siirii sanallee aniin arrabsuun dhugaa rabbi abaaramtuudha miti ishinu hawaan ishee arrabsuuf hin qabu. An dadhabe dubbiillee lapheena dhukkubsanaan gama siinii jechuudha. Maaliifiyyuu namoonni kun nama dhagaanii miti mujjiriima magaalaa keessa halalee olii gad deemanii baala dheeduu akka re'ee kana waan akkasii malee hojiin isaanii ani hojii nama nagaa natti fakkaatu. Kanaafiyyuu warreen gargaareettanii anaan na aartan yeroo baay'ee bilbila caaltuun an jettan an bilbila caaltus isinii kennuu hin danda'u. Maaliifiyyuu ishiin eeyyamamtu miti an bilbila ishiis isinii kennuu hin danda'u. Yoo dandeessan an feesbuukii caaltus dhugaa dubbatuuf hin beeku. Yoo dandeessan koomentumaan barreessaa fi haala ittiin ishiin sirreeffattee haala ishiin irra deemtu ittima yoo isin dhageesse. Isiniin kunuu ijoolleen qalbii nama laalanii nama dhaggeeffatan ni jiru jechaa jirtan. Ishiin koomentii dubbisi yaa caaltu koomentii dubbisi waan jaartiin hajjii gadhiifte laal. Ishiin viidiyoo ishee hojjette gadhiifte kalaas shabakaa cufte waan isaan irratti godhan waan isaan jechaanii jiranuu baay'ee hin agartu hin laaltu. Kanaafiyyuu ammallee viidiyoon kiyya kun immoo ishii qaqqabuu danda'a. Inshaallah anis immoo karaan itti argadhu karaa namaas yoo taate ni yaala. Kan kanarraaf immoo waada guddaallee isiniif hin galu. Innaanis caaltuu gargaaruu dadhabees miti yookiin wallaalee miti. Waanuma isaanii kana xiqqoo mataa waan na dhukkubuufan guyyaa du'an dubartii jajjaba malee dubartii akkana lallaaftan natti hin tolu. Maaliif dubartiin dhiira caaltu meeqaatama jira. Waan isaan irratti wal nyaataa jiranii kun namichas taate jiruus taate waan jiru namaan olii miti. Waan qe'ee sana keessa jiru ani rabbiin haa beeku jechuudha. Qe'eedhuma warra abdii warra hajjii kana keessa waan qe'ee isaanii sana keessa awwaalamee jiru Allahu alam ani wanti beeku takka hin jiru isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yoon isinii balleesse na of galchaa yaada keessan koomentiin barreessaa. Waan